Nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoof haa galatu baay'ee akka addaatti gammadeen jirachuudha obboleetti as na cinatti argitan kana faarfattu Haannaa Dalasaa baay'een keessan torbee darbe keessa karaa sooshaal miidiyaa garagaraa akka isin argaa turtan quba qabdu kana jechuun viidiyoo kana namoonni yaadattan namoonni baay'een keessan akka itti eebbifamaa turtan shakkiin qabu egaa barbaacha meeqaan namoonni baay'een karaa keessaa obboleettii kana quunnamuu qabda barbaaddee argachuu qabda naan jechuudhaani obboleettii kana faana wal arginee jirra jechuudha bakka obboleettiin keenya faarfannaa sana faarfatte dhufneeti obboleettii keenya faarfattu Haannaa Dalasaa faana wal arginee jirra faarfattuun kun eessa akka jiraattu jireenya akkamii keessa akka jirtu isinitti himti hamma dhumaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Duraan dursaa si argadhee asitti si argachuu koof baay'ee guddaa gammadeera. Egaa namoonni baay'een karaa sooshaal miidiyaa garagaraa si hordofaa jiru namoonni afaan Oromoo beekanis namoonni afaan Oromoo hin beekne obboleettiin kun eessa jirti eessa jiraatti jedhanii baay'ee namoota baay'eetti gaaffii uumee ture. Waaqayyoon gargaaree namoonni hedduun karaa keessaa nagaggaafachuudhaani obboleettii kana barbaaddee argachuu qabda naan jechuudhaan bilbila kee naa kennanii nan si bilbilee dhufee si argadhe. Mee daawwattoota keenya faana wal barii maqaa kee eessa akka jiraattu mee daawwattoota keenya faana wal barii. Ani Waaqayyoo haa galateeffamu. Dhaloonni koo Saaxoo lafa jedhamuttan dhaladhe. Aanaan koo Jalduu. Waaqayyoo xinnummaadhuma kootti dibata kanaan na jaalate. Ani daa'imummaadhuma kiyyatti jechaadhaan mana Waaqayyoodhuma keessatti nu beeke. Maatiin koo manuma Waaqayyoo keessatti na guddisanii. Kennaa dibata kanaa sani daa'imummaadhumatti ergannaan gitaaruma kanallee abbaa fi haadhaan irraa dhaladhetu naa bite. Gitaara kana? Gitaara kana achi faarfannaa kana argadhee ani teenya akkuma namoonni baay'ee iyyuu beekanii namoonni baay'een dhugaas ni bahus iyyuu hin danda'u. Ani korseetii gurguddaa Waaqayyoo na jaalate dandeettii koo malee jechaadhaan nama hin barannedha. Ani warri koo mana barumsaa nan galchine lafti keenya lafa baadiyyaati. Manni barumsaa hin jiru wanta ta'eef mana barumsaa nan galchine. Sababa kanarraan kan ka'e Waaqayyoo ofuma isaa na jaalate. Kennaa jaalalaa kana naa kenne Waaqayyoon deemee lafa lukti koo deemte lafa onaa baay'ee keessa. Lagoota baay'ee gaarota baay'ee ba'ee yeroo dheeraan Waaqayyoon tajaajilaa ture beektu. Haa ta'u malee Waaqayyoo maallaan jechaa ture seetan galgala kee gatii kee baasanaan jechaa ture. Anis Waaqayyoon gaa'ilaan dhaabbadhe keessatti illee hojii Waaqayyoo kana gatuu dadhabe naa mijatullee naa mijachuu baatullee akkuma beekamu dhaloonni baay'een beeku. Naa mijatus dhiisus daa'imootuma Waaqayyoo naa kennellee. Baattadheen darabee isaanii waldaa wajjuma na jaalattee konfireensii adda addaa hamma har'aatti illee lafuma Finfinnee jedhamu kanallee kanan dhufe sababa tajaajilaatiin lafuma kanallee dhufee kanan jiru lafuma kanayyuu tajaajilumaan nan dhufe waan ani itti yaadiin Waaqayyoon akka tasaatiin lafa kana na fide hojii isaa immoo dhaloonni baay'een warri dhagayin immoo akka dhagaan gooftaa godhe kuna isiniin naa kenne dubbii isaa akka dubbadhu godhe gooftaan. Baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa kana qofa miti Haannaan ijoollee illee akkati qabdu odeeffadheen ture ijoollee meeqa qabdaati? Ijoollee 5 qaba. Baay'ee bakka baay'ifattee Waaqayyoon hundumaa naa xumureera amma ansaa dubbachuu bichaan naaf darbee amma dhumaatti jechaadha amma du'aatti waa'ee isaa dubbachuun naafe malee hundumaa xumureera. Akkami amma gitaara kana baay'ee taphatta gitaara kana eenyu si barsiise? Gitaara kana utoo gaa'ila nuunaabiin duraa abbaan manaa kiyya na barsiisaa ture. Innis dhalata innis ittuma dhalate gooftaa kana faarsutti ammas beri faarsaadhuma jira innis iyyuu beri gitaara kana nulachuu qabna jechaadha. Isaammoo waldaa itti dhalate guddate waldaa Oddoo kan jedhamutu biteefi achi keessatti guddate aanaan keenya tokkuma akkaataa sanaan nuti gaa'ila nu dhaabanii maatii kanas Waaqayyoo nuuf kenne dhiirota 2 fi dubaroota 3 qaba. Waaqayyoo maqaan isaa galateeffamuti. Innis faarsaa jira gitaara kana immoo isatu na barsiise utuma walitti dhufiin na barsiise booda gaa'ila nu dhaabanii amma ammatti waldaan immoo darabee keenyaan waamte akkuma tajaajilli keenya fedhanitti taraadhuma deemnee tajaajillu har'a geenya. Haa ta'u malee faarfannaa kana dura hojjetteetta yeroo jedhu istiidiyoo deemtee
hojjettee beektaa? Lagi lafti keenya lafa baadiyyaati akkanumatti bara adda addaa keessa deemeen tajaajila malee hojjedheen beeku. Iddoo garaagaraa deemtee waaqayyoon tajaajila. Iddoo adda addaa deemee hin hojjenne. Hojjechuuf fedhii qabda? Hojjechuuf fedhii qaba. Namootuma akkatti argachuu hin dandeenye guyyaa waaqayyoo ga'us malee hin ta'u. Waaqayyoo maallaan jechaa ture seetani. Dhaloonni baay'een beeku. Yeroo humna qabdu kanatti deemi anatu kaasaa kee baasa galgala keen kabaja gurguddoota baay'ee tajaajilta jedhee waaqayyoo kaleessa sanaaf kakachaa ture akkuma dhaloonni baay'eeyyuu beekan ammayyuu waaqayyo isa dhanaa raawwate otoon itti yaadiin kanas immoo waaqayyo hojii isaa galmaan ga'aa jira gooftaan koo sinaa eebbisuuf baay'een sin kabaja baay'een sin jaaladha isinis. Egaa waaqayyo isaa eebbisu egaa daawwattoota keenya Hannaan kana fakkaatti baay'ee namatti tolta yaanni waaqayyo kan irra jirudha. Dhaloonni baay'een isaanii kennaaf dibatatuu qabanidha jechuudha. Gara social mediaatti kan hin bahin kan isaan jiranii. Mee amma ati eessa kanatti jiraattu? Ani safara supbii jedhamuun jiraadha. Supbii lafa jedhamuun jiraadha. Gafarsaa Corrisaa jedhama lafti isaanii bakka sanan jiraadha. Namatti tola. Gara fuulduraatti waaqayyo yoo si gargaare faarfannaa kanas hojjechuu hin dandeessa jechuudha. Ani qophiidha kaa. Egaa baay'ee faarfannaa keetti illee baay'ee eebbifamaa turree karaa social media hin ilaalla. Torbeen kuni baay'ee bakka namoonni warra afaan beekanis warra afaan beeknes faarfannaa kee kana dhaggeeffatu faarfannaa humna qabudha. Akka ammallee faarfattu hin barbaadu. Kanaaf mee faarfannaa kee kana daawwattoota keenyaaf nu faarfadhochaa jiru waan ta'eef faarfannaa kee kanaan eebbifamna. Mee faarfannaa kee kana nu faarfadhu mee. Eessaa.
Fayyisa tadamsise waaqayyoon danda'a. Waggaasa daamisaadha tisaasisa karaarra. Fayyisa tadamsise waaqayyoon danda'a. Namni akkanaa jirtaara wammadu Yesuusiini. Fannoosaa jalaan kaatu warra toomuramiini. Fannoosaa jalaan kaatu warra toomuramiini. Fannoosaa jalaan kaatu warra toomuramiini. Gocha jagni bektu nama megas geza. Wallala biyesa da bekte bekta da. Gocha jagni bektu nama megas geza. Kai jaji wangela marsun sirra bareda. Kayan jaja wangela marsun sirra bareda. Kayan jaja wangela marsun sirra bareda. Kayan jaja wangela Gocha jagni bektu nama megas geza. Kai jaji wangela barsun sirra bareda. Kayan jaja wangela barsun sirra bareda. Kayan jaja wangela barsun sirra bareda. Kayan jaja wangela barsun sirra bareda. Jaji gurba. Ke jalali gobada Yesus gogana marro. Nabat jenma Hayyega daawwattoota keenya kana fakkaata faarfannaa baay'ee nama eebbisudha. Waaqayyo gooftaan barakaa eebbisu. Amen. Waaqayyo si gargaara faarfannaa kanas ni hojjetta. Waaqayyo nama isaa qaba waan ta'eef egaa namoonni tamsaasa kana hordofaa jirtanii hundumti keessan obboleettii kana bira kallattii danda'ameen bira kisin dhaabbattan kabajaanan sin gaafadha. Obboleettii kana jajjabeessa bukkee dhaabbadha. Lakkoofsa bilbila as kana gadi jirutti bilbiltanii obboleettii kana quunnamuu dandeessu. Waaqayyo gooftaan bara keessanaa eebbisu. Faarfannaallee ijoollonni istiidoo qabdanii kennaa waaqayyo isinitti kenneen obboleettii kana immoo ispoonsara ta'uufii dandeessu jechuudha. Faarfannaa tokko lama sadii hojjettanii fi waaqarraa waan guddaa argattu. Waaqayyotu isin eebbisa waan ta'eef ijoolleen istiidoo qabdan obboleettii kana gara keessan waan fiduu fi sponsora ta'aaf isiniin jechuu barbaada. Akkasumallee namoonni biyyoota garaagaraa teessanii faarfannaa isheetti eebbifamaa jirtan jechuudha. Obboleettiin kun kennaa nan qaba, ayyaana nan qaba, garuu humna ittiin faarfannaa kana hojjedhu hin qabu jette. Sirriidha. Baay'eedha. Haadha ijoollee shaniiti waan ta'eef hamma dandeessanii obboleettii kana bira akkasin dhaabbattan nan barbaada jechuudha. Qophii bareedaa wajjin taasisne baay'een keessan agartanii ammoo gara mana ishiitti deebinee naannoo isaaniitti argamnee jirra jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii ijoolleen isaanii kana fakkaatu abbaa waraanillee hojiidhaaf gara qansiraa hojjeta waan ta'eef hojiidhaaf bahee jira. Obboleessa koo biyya hambaa jiru tokko maqaan isaa Abdallaalataa kan jedhamu maallaqa
kana satusiif erge waan ta'eef maallaqa kana obboleessa keenya Abdallaatu erge mee bakka inni jirutti waaqayyoon eebbistaaf harkaa fuudhe. Waaqayyo isaa eebbisu ayyaana kana siifaa baay'isu gooftaan mul'ata dhalootaaf ta'u kanuma caala laphee keessaa bulchu ayyaanni waaqayyo ammas dabalee isin haa kennamu akkanumatti rakkattootaa fi dadhaboota bira nama rakkattoota bira akkanumatti dhaabba laphee cabaa gooftaan baga isinii kenne hojii gaarii kana hojjechuu keessaniif guddaa isin galateeffadheera waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu galatooma eebbifama kabajama. Obboleessa koo Abdallaa waaqayyo barakee jireenya kee eebbisu. Egaa daawwattoonni keenyi Abdallaa baay'een keessan sooshaal miidiyaa irratti beektu jechuudha. Egaa Abdallaan nama baay'ee namoota garaagaraa gargaaruudhaan kan inni beekamu dhugaa dubbachuu fi nama kana waaqayyo iddoo jirtutti waaqayyo si eebbisuun jedha. Akkasumallee Abdallaa ofishaal kan jedhu tiktaakii isaa fooloo godhaa nama kana hordofaan siniin jechuu barbaada. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu wal wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafna eebbifama. Hello. Nagaan siniif haa ta'u. Faarfattuu Haannaa Dalasaa faana wal arginee jirra. Wal arginee jirra. Mee waan jettu yoo qabaatte dubbisiini. Eeyyee wajjin jirra. Hello. Nagaa jirtu. Hunduu nagaadha gooftaan haa galateeffamu isin nagaa keessa miti. Akkamittan isaa gooftaan kakuun natti kenne akkamittan isaa xinnummaatti ittiin na jaalate hoo. Waaqayyo mootii gargaara. Waaqayyo dubbisaa keessatti warra isa jaallatan kallattii hundumaan gargaaree gara gaariitti isaan geessaa'edha. Dhugaadha waaqayyoon maaltu dhibaa? Waaqayyo yaadee ofiisaatii ittiin na jaalate waan ta'eef kan kana caalu ergaa gurguddaa na harkaa qaba waaqayyo dhalootaaf. Waaw, hallelujah. Ina mana. Waan guddaa godhaa jabaadhu kana irraa namoonni sagalee kanas dhagahan hordoftoonni keenyas kan dhufeessanis kan fa'aanis akka waaqatti kadhatan itti lallannaa obbeetti haasataa amaanil gaaddisaa keessaa isaan filate barbaannee argannee itti lallamu yookiin mari'attee nama hojjetaa namoota lafa haasaa jiru hojii hoteelaa babbareedaa hojjetaa jiru warroota dandifaman karaa irraa haatu nama beekamu faarfataa Amaanu'eel hojii jajjabaa hojii waaqaa hojjetaaru haala ammas wajjin akka wal argee jiru mari'anneetii gara feetute waaqayyo waan guddaa fi qabna warroonni ammoo baay'een lakkoofsa kan kee maqaa kan kee addisi kan kee akka kararraa jalqabanii waan arganiif akka si bira dhaabbatan akka waan isaan akka si jiran kabajaadhaa fi jaalala waaqayyootiin nan gaafadha. Waaqayyo gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifamaa yaada dubbii hafuuraa qajeelaa akkanaa yaaduu keessaniif galatooma gooftaan koo sinaa eebbisuu waaqayyo inni dubbii isaa nutti kenne immoo nu duukaa jira dubbii isaa kabaja. Ameen. Dhugaa bakka jabaadhu waaqayyo warroota duuba jiran fuudhee afoo taasisaa akkuma faarfite ammas haala kam keessatti akkuma faarsaa jirtu waan hundaayyuu argaa jirra.
ati dubartii jabduudha waaqayyo kanuma caalaa amma karafitti afutti baasa mul'ata waa hundaaf yeroo qaba jedhamee barreeffameera. Gabaatoo dubarratti immoo miidiyaatiin hordoftoota jaalattoota tiktaatti baafata amaanu'eel gaaddisaati hiriyoota isaatiif kabaja guddaan qabaa warra isaanii sagantaa kana qopheessan dhugaa galatoomaa ulfaadhaa dheera irraa haatanii obboleettii keenya hannaa bira qabuu keessatti waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu jabaadhaa. Ameen ameen isaan haa eebbisu rabbi. Yaa jabaadhu sagantaa bareedaa taasisaa waaqayyo bara keessanaa eebbisu baartuun dhiisanii jabaadhu wangeelli faarfatamaa ifaanaa jirraa namoonni tajaajilatti arga hedduu garaan isaanii kameeraa dura dhaabbatu jedhee abdii qabaa. Sagalee kana dhagaan hundi isaanii dhiishoonni keenya Oromoo tiktaakii komintiin hedduu barreessaa turan gaafataa turan bira dhaabannaa bilbila ishee karaa keessaatti nu ergii nu wal barsiisaa turan hadarraa jalqabee hin arguu bira dhaabbatu waaqatiif kadhatu waaqayyo hojjetaa hojjetaa Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan gooftaadhaa kan faarfatamu kan ol jedhamu irra jiraatu Yesuusiin qofa maqaan isaa maqaa hundarra caaluudha. Ameen 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 ergichi gadi na seenee calqabayyuu waaqayyo dandeettiidhuma isaatti amanee ana nama akkuma beekamu dhaloonni baay'een na beeku durumayyuu na beeku dhugaa bahuu isiniifis hin danda'u ani nama maqaa kooyyuu barreessuu hin dandeenyedha. haa ta'u malee waaqayyo dandeettiidhuma isaatti amanee daa'imummaa kootitti na jaalate hani hamma ammaatti hojii gooftaa kana gatus dadhabee daa'imoota waaqayyo naa kennellee baadhee natti tolus natti badus amma guyyaa har'aatti keessi garaa koo honnatee gooftaa kana waaqessaa jira faarfachaan jira. Ammas akkamitti anniisuun qabu ittuma fufee faarsuun kaayyoo kooti waaqayyo sinaa eebbisu dhaloota akkanaa immoo waaqayyo naa kaasuunsa baay'ee garaa koo boqochiiseera dubbii dhumti waaqayyoon irratti dhokatiin hafuunsa baay'ee na boqochiise dhalootni baay'ee itti boqochuun isaanii garaan koo guddaa gooftaatti gammadeera waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama kabajamaa hundi keessan. Ameen ameen ifaana jirra waaqayyo nu gargaara amma dhumaatti hordofnaa itti gammanneerra waaqayyo yaa eebbisu eebbisa dhugaa bara baraan ammas kan ayyaana isaa Amen. 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 Jira Yesus. Amen. 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 Atillee eebbifamii waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu akka kanaatti obboleettii kana barbaade lafa isheen jirtutti argii jettee akka kanaatti nuti mukeef baay'ee waaqayyoon galateeffannaa waaqayyo gooftaan si haa eebbisu eebbifamii waaqayyo si haa eebbisu gocha goote hundumaaf. Amen. Amen. Ayyee.